Meeqan si dura hawaatiin ture kanas sanas jedhee qalbii koo hiree abdii fuulduraa kennaa heegiree kan rabbii keetii jedhee naa muree si'i ta'uu beekee arreefuun baree si'i ta'uu beekee arreefuun baree. Gixximiin gaxxameef jechuudha. Nama jaalladhuu fi nama kabajuu affeeri sirba kanaa. Yoo akka tasaa viidiyoon koo akka viidiyoo koo amma argitee dhuftee natti dubbattee viidiyoo kanas akka laaltu abdiin qaba jechuudha. Sirba kana siifini gaxxamee jechuudha. Maaliif jennaani hedduu tokko galata oomishii jechuun barbaada. Ani amma viidiyoo gadhiisee ture fayyoo gantuu fi yartuu sanarratti viidiyoo jedhee gadhiisee ture jechuu saniin booda viidiyoo sanarratti riyaakshiniin godhee aarii miira keessa galee riyaakshini nama dabbaruu fi riyaakshini namatti hin tolledha kan inni hojjedhe jechuudha viidiyocha keessatti. Yoo argitaniitu ta'ee namoonni viidiyoo sana laaltanii naannoo nama 190 natti fakkaata. Riyaakshiniin hojjedhe suni hedduu nama dabbaraa hedduu namatti hin tolu jechuudha. Saniin booddee namni baay'ee jaalladhuu fi baay'ee kabajuu yuutuubara guddaa keessaa yookaan immoo yuutuubaroota hundumaa keessaa namaan hedduun jaalladhu, nama yuutuubii isaallee ilaaluu jaalladhu baay'ee tokko natti tola jechuudha. Dhugaa dubbachuuf nama sana baay'ee sodaadha. Baay'ee jaalladhallee jechuudha. Maaliif jennaani nama kabajaa qabu tokko gaafa si jala jiru, namni kabajaa tokko namni ulfina qabu tokko gaafa si jala jiru bakka hin saalfattallee jechuudha. Anillee dogoggoraa bakka fayyuma aarsuuf isa seenna gubdeef jedheetanii maqaa kiyya hin dhoofne malee waan isheen viidiyoo keessatti jettee fayyoon argitanii jirtu jechuudha. Anis kanuma karoorfadhee yookaan immoo kanuma sababeeffadhee jechuudha. Viidiyoo sana irratti dalagee jechuudha. Saniin booddee namni kun viidiyoo sana laalee dhufeetu maqaa isaa akkasumatti yaadaan isiniif galuu danda'a warroota isiniif galee jechuudha. Viidiyoo sana laalee dhufee maaliif akkana gootaa waan akkasiin hojjetini ati intala kabaja qabduudha, intala simboo qabeettiidha, intala musliimaati, ol kaatee akkasiin godhatini akka barbaadetti taa'iti viidiyoo dalagadhu malee ol kaatee hin sirbinii, ol kaatee akkas godhattee bakka riyaakshini akkasii sirraa neegusii baay'ee si jaalladha, baay'ee si kabajaa riyaakshini akkas gootu sirraan barbaachisu. Abba barbaadde loli abba barbaadde dhiisi. Garuu riyaakshini akkas gootee nama lolinnaan jedhee dhufee natti dubbatee jenna. Anis sababiin baay'ee jaalladhuuf baay'ee kabaju viidiyoo sana firaayiveet godhee jechuudha. Viidiyoo sana guutummaan guututti nan hidhee jechuudha. Maaliif jennaan namni kuni waan kana narraan jaallanne waan ta'eef ani immoo waan namni narraa jibbu yookaan immoo riyaakshiniin godhu irratti waan namni narraa jibbu gochuu hin jaalladhu jechuudha. Kanayyuu fayyootti gubattuu gaddeebituu kan mataan ol farancee sanatu na aarsitee jechuudha. Gubattittiin na aarsiteetu miira keessa galeetanii viidiyoo akkanaa hojjedhe jechuudha. Kanaafiyyuu hundumti keessaniyyuu yoon isin gaddisiiseera ta'e ijoolleen kabajaa qabdu tokko hin jirti kan nama hubattu jechuudha. Kan seeraan nama hubattu hin jirti waan ta'eef isinillee dhiifama isiniin jechuun barbaada. Keessattuu ijoolleen keenya musliimaa dhiifama isiniin jechuun barbaada. Yeroo baay'ee rabbi si haa qajeelchu, rabbi akka si haa godhu jettu darbitanis ijoolleen warra pheenxeedha. Tokko ijoolleen pheenxeedha rabbi si haa qajeelchu, rabbi akka si haa godhu, waaqayyo si haa qajeelchu namaan jettu. Kan nama rabsu ijoollee warra footoo ergamootaa baatee deemu, kan footoo ergamootaa ofirra kaa'atee deemutu isaantu nama rabsa jechuudha. Tokkommoo warroota feekiidhaan deemu isaantu nama rabsa malee ijoollee warri pheenxees ijoollee warra musliimaa tokko immoo kan musliima fakkaattee jirtutti jira. Gantuu sobdee sharraxattee mana madaamii keessa mana musliimaa keessa waan hojjettuufu sharraxattee deemti malee musliimaa miti jechuun musliimni qulqulluun nama qajeelcha malee nama sirreessa malee nama narrabsu jechuudha. Abadan nama narrabsu jechuudha. Kan waa'ee rabbii beeku maqaa rabbii beeku nama na baaru jechuudha. Tokko faama maqaa musliimaatiin banatee jira madaamii isheetu baneefi profaayiliin irra jiru feekidha. Maal jedhu ati akkasii rabbi si haa gombisu, rabbi akkasii ani fayyoodhuma lolaa jiru iyyuu fayyoodhumanii arrabsaa jiru iyyuu jechuudha. Takka rabbi si haa gombisu cabii maal ta'e hiriyaa kee keessaa hin jenneeni jechuudha. Isin garuu dubbii abbaa qabu keessa buutaniitu nama arrabsitu nama abaartu jechuudha. Arrabsoo fi abaarsoon garagara. Fayyoo ammas taanaan boris taanaani gaddeebituu waan gaddeebitee ol caccabdee gaccabduu bututtuu jaartii kana jechuudha. Dullattii kana jechuu kan ishee waa tokko waliin beekamne kana har'as boris taanaani hin dhiisuu jechuudha. Isheetu na tuttuqa. Utuu isheen na tuttuqtu ta'e ani viidiyoo biraa abbaa fedheerraa Saayidoo fa'arraa abbaan fedheerraa hojjechuu nan danda'a jechuudha. Amma biyya galee viidiyoo mataa kiyyaa hojjedhutti abbaan barbaade faarsee abbaan barbaade dhiisee irraa hojjechuu nan danda'a jechuudha. Garuu isheen dhuftee viidiyoo keessatti
mata duree irratti illee na tutti viidiyoo keessatti illee na tutti ani immoo nama saachaan na tuttuqu maqaa kiyya dha'uu baattuyyuu nama saachaadhaan na tuttuqu yookaan immoo nama qileedhaanii na waraanu abadan jalaan nam beeka waan ta'eef jala gadin jedhu jalaallee hin callisu jechuudha likki isheetti malee adillee hin callisu jechuudha kanaaf ida kan dubartittii gantuu fi yartuu kanadha jechuudha iccitiinse baay'ee na bira rabar iccitiinse waan isheen biyyan gallee fi waan isheen biyya deebitee gallee iccitiinse baay'ee na bira rabar ani iccitiinse hin baamne malee jechuudha waan isheen gochaa jirtu jiraan kaleessa viidiyoo inni irratti dalagee viidiyoo dhugaadha bara amma jiraan pirankii godhee jiraan akkana godhe seetan miti pirankii miti bar quba qaba dhuguma jaarsa qabdi dhugumallee mucaa qabdi jechuudha biyya sirriitti mucaa qabdi sirriitti illee jaarsa qabdi jechuudha duraan biyyaayii jechuudha hinniiste manatti deesse sinin jedhe bar jaalallee duraaniiti jiraan akkanni taasee nagarre bar gara balleessite bar sobdee silaayyuu kadhattee heerumte bar kadhattee namni dheengaddaa abaaboo dhiiratu namaa kenna jennaan dubartiin kadhatte bar kadhattee abaaboo laatteef bar argitan miti akkasiin itti kadhachaa jirtu bar kadhachaa jirti jira kadhachaa jirti jechuudha ani immoo dhugaa kiyya waan dhugaa kiyya dubbadhuu fi namillee na jibbaa jechuudha waan dhugaa haasa'uu fi namillee na jibbaa jechuudha ani immoo garuu har'as boris taanani dhugaa irratti dubbadha dhugaallee hin jallisuu jechuudha kadhatte osoo kadhachuu baate kaleessa maayedhe biyyaa jaarsi keenyaa dawwalee namni waan sammuu isaatti yaadu haasa namni waan beekutu bifa piraankiitiin baasee haasa piraankiin dhuguma bar piraankiidhaa fi machooftuun tokkos niin jedhe bar namni machooftuuni isin waan beeku namtichi suni jettaniitu jecha jettuun waa jettuuni jechuudha inni garuu bor yaadateetu kaleessa maallaan jettee siin jedha machooftuu fi piraankiin tokkodha jechuudha isa kan sirriitti beekuu qabdu jechuudha wanti isin hubachuu qabdanii adda baastanii wanti isin beekuu qabdanii jechuudha kanaafuu piraankii hin hojjennee jechuudha jiraan dubbii masa dhugumaa isa dhugumaa isuma dhugumaasaa yaada isaa keessa jiru isuma dhageessana dubbatee jechuudha nama dawwalee natti meedhe namni akkamittiin akka kana of keessaa fuudhee haasa ani immoo dhugaa ittiin himne ani jiraatti hin himne jechuudha waan akkasii immoo itti naasofne ani waan akkasii iyyuu jiraatti naasofne jechuudha garuu saqqum nagara wal gaafannaa kalaasisa waan akkasii ani itti naasofne jechuudha garuu inni immoo numa dhageetu bifa piraankiitiin dhiyeesseef malee dhuguma fayyooni attamitti fayyooni otoo jaalalleen godhatin isinatu fireendiin qabaatin biyya rabaa dhuftanii shamarroonni shamarri dhugaa dubbadhu otoo jaalalleen qabaatin biyyatti biyya rabaa dhuftanii dheengadde mucayyoon beeruutii keessatti heerumte daa'imni xiqqoon waggaa 10 meeqan taate mucayyoon sun waggaa 15 caalaa taate amma mucayyoon sun jaalallee biyyatti ulfeessee jennaan dhufte beeruutii keessatti garaan guddate hin isheen sobanii harabatu maal godheedhaan malee jaalallee biyyatti ulfeesse bar fudhattee deemtu durbummaa dheetu achuma wannoo godhe durbummaa fudhattee deemtu dheedhe achuma wannoo godhe mucayyoo achumaan garaatti hafe isin fireendiin qabdanii otoo fireendiin qabaatinitu biyyaa baatan fayyoonis otoo fireendiin qabaatinitu biyyaa baate biti isa kan akkasitti fudhattan isa kijibu waan ta'e tokkotu hin jiru isinitti hima kijibu waan ta'e tokkotu hin jiru jechuudha garuu immoo fayyoon dhugumatti biyyaa mucaa qabdi jechuudha isinitti hima dhugumatti qabdi maaliif biyya baqatte maaliif biyya nattu isinummaa nu murteessaa ka isinummaa nu murteessaa silaa namni dhugaa dubbatu nu jibbama namni dhugaa dubbatu namni namaaf dhaabbatu inuma jibbamaa jechuudha namni namaaf dhimmu inuma jibbamaa jechuudha beektanii yoo namaaf waan gaarii oolte hamaatti jijjiirama harkuma kee daaraa hara dhugaa harka kee daaraa gaarii namaaf oolta inni hamaatti jijjiiramaa jechuudha kana ofirraan qabin beeka bar ofirraan qabadheetiin beekaa jechuudha dhugaa yoo dubbatte bakka sitti deebi'a sitti galagalaa jechuudha kanaafuu dhugaadhaan jiraadhaan isiniin jechuun barbaada anas har'as booriis namni na jijjiiru hin jiru namni waan barbaade jedhee waan barbaade haasa'e amli kiyya na cabsuullee ganna buusuullee hin danda'u jechuudha kaayyoon kiyya gara fuulduraati jechuudha kaayyoon koo dalagaaf biyyaa ba'e waan ta'eef ani jecha seetiif qinee seetii fi abbaa manaa qaba jettee abbaa kakuu kadhattee jechuudha narratti ana aarsuudhaaf viidiyoo dalassiiftu miti jechuudha ani nama akkanaa miti jechuudha gantuu fi yartuu fi gaddeebitu akka heeti nama kana akkatti mataan faranca'ee mataan akkasittiin achi ol dhaabbatu rifeensa akka itti achi ol dhaabbatu miti jechuudha anu rifeensi koo bakkee baatee biyya na yaaddu ifama dhugaa bakkee bahee bakkee hin baane kan kollee bakkee hin baasu bootaa sadiitti baafadheera rifeensa koo akka keessan faranci godhe ani bana rabaa keessa taa'ee faranci godhu bar isin warri biyya keessa teessan rifeensa keessan qabachuu dabdanii faranci acholla akka tachoon jaajja dhugaa oluma jaajja qarqaruma tachoon laabata bar kun nama waraanaa abbaan kakkotti itti jibbulaa jiru